Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walitti bu'ee nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isiniif haa baay'atu jecha. Guyyaa har'aa kana taateewwan onnee nama cabsuu fi gadda onnee nama cabsuu balaa konkolaataatiin ta'ee hedduu kan keessa nama cabsuudha. Balaa konkolaataa balaa tasaa waaqayyoon nagaan baatanii akka nagaan galtan sinaa godhu. Dhugaa nagaan ba'anii nagaan galuun baay'ee guddaadha. Inna guyyaa har'aa balaa konkolaataa kan dhaqqabee barsiisota keenya barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu kan ta'an ganama har'aa guyyaa 12 bara 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa barsiisota yuunivarsiitichaa magaalaa Roobee irraa fe'ee gara Roobee irraa fe'ee gara magaalaa Shaashamannee imalaa ture. Karaa irraa goree iddoo addaa waashaa sabsiit jedhamti keessatti kufuun barsiisota 15 lubbuun darbanii jiru jechuudha. Gadda onnee nama cabsu warra lubbuun darbanii rabbiin haa araaramuuf yookaan jannata haa seesisu. Maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina haa kennu jecha balaa tasaa akkanaa irraa waaqayyoon nama haa oolchu. Nagaan ba'anii karaatti hafuu irraa waaqayyoon nama haa oolchu. Barsiisota jechuun burqaa sammuu jireenyaa dhaloota lafaa dhufuuf dhaloota isa gurguddaa kan ta'edha. Hedduu gadda akkanaa kana namarraa haa qabu jecha. Egaa akka balaa namatti dhufe kana homaa gochuu hin danda'anii gadda kana waaqayyoon warroota lubbuun darbee lubbuu keessan warra jannataa isiniif haa taasisu. Hedduu waan onnee nama cabsuu fi keecha nama cabsuudha. Baay'ee keessi fuuna cabee jira. Balaa tasaa akkanaatiin karaatti hafuun immoo waaqayyomti nama eegu keessattuu balaa konkolaataatiin jechuudha. Balaan konkolaataa hedduminaan biyya keenya taatee yeroo ta'uudha baay'ee hedduudha kan nama itti dhaga'amu balaa tiraafikaa balaa garaagaraatiin kana waaqayyoon nama eegu isiniin jechuu jaaladha. Bal'ina oduu bal'ina dabalataa ammoo viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii.